Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Gaaffiin keenya hanga deebi'utti barnootatti hin deebinu jechuun barattoonni Yuunivarsiitii Dambidolloo ibsa ejjennoo baafatanii. Uummanni Oromoo nagaan akka jiraatuuf gaaffiin isaa qixa sirriin akka deebi'uu qabu barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Dambidolloo ibsa baasuun gaafataniiru. Ajjechaa qaanessaa gara jabinaan guutame kan hawaasa Oromoo salaalee irra gahaa jiru jimaata darbee hiriira ba'uun kan gaafatan barattoonni kun humnoota poolisiin bittinfamuu isaanii himaniiru. Gaaffii karaa nagaa gaafataniif waraanni mootummaa deebii reebichaa kennuufii isaa balaaleffachuun ammas taanaan hawaasni isaanii Oromoon nagaa akka argatutti gaaffii gaafatan jabeessanii kan itti fufan ta'uu ibsaniiru. Ibsi gamtaa barattoota yuunivarsiitichaa irraa kenname kun ajjechaa, reebichi, hidhaa fi dararaan uummata Oromoo irra dhaabbachuu hin dandeenye ka jedhan haadhaa fi abbaan Oromoo boo'icha akka dhaabbatu gaafataniiru. Uummanni Oromoo osoo beela'uu faallaa kanaa qabeenyi isaa jalaa saamamuun diina waan itti bitee fakkaata akka jedhan barattoonni kun mirgi lubbuun jiraachuu uummata Oromoo irraa mulqamee gochi sanyii daguuggaa irratti raawwatamaa jira jedhaniiru. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii kunneen gocha daguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ni balaaleffanna jechuun gaaffii mirgaa gaafachuu akka itti fufan ibsaniiru. Akkasumas hanga mootummaan ibsa ejjennoo gaaffii uummata Oromoo irratti qabu kennuu fi tarkaanfii fudhatamuu qabu fudhachuu eegalutti barnoota akka dhaaban ibsa ejjennoo baafatan kanaan beeksisanii jiru. Oduu keenya birootiin magaalaa Finfinneetti balaan abiddaa kaleessa manneen hedduu gubee mancaase. Balaan abiddaa irra deddeebiin mudataa akka jiru magaalaa Finfinnee kaleessa abiddaan miidhamaa jiraachuu himame. Gabaasaaleen akka jedhanitti balaan kun magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Araadaa naannawaa addaa Dajjaach Buubee jedhamutti mudate. Qaamoleen dhimma ilaallatu dhaamsuuf tattaaffiin taasisaa turuu isaanii dhaga'ameera. Balaan abiddichaa naannichatti dhaabbata hojiilee ijaarsa Chaayinaa Jaangizaayin irratti kan mudate ta'uu gabaafamee jira. Balaan abiddaa magaalaa Finfinneetti irra deddeebiin mudataa turuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Odeessa itti aanuun godina Kamashiitti daa'imman 20 sababa dhibee gifiraan lubbuun isaanii darbuu gabaafame. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashiitti daa'imman 20 ta'an sababa dhibee gifiraatiin lubbuun isaanii darbuu biiroon fayyaa godinichaa beeksiseera. Godinichatti bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa eegalee mallattoowwan dhibee gifiraa bal'inaan mul'achuu hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa godina Kamashii obbo Daargee Wadaajoo sababa dhibee kanaan daa'imman 20 lubbuun isaanii darbuu Doche Veleetti ibsaniiru. Dhibichi aanaalee lama keessatti bal'inaan kan mul'ate yoo ta'u qorannoo hanga ammaa gaggeeffameen namoonni 982 gifiraan qabamuu eerameera. Hoogganaan biiroo fayyaa godinichaa akka ibsanitti tamsa'ina dhibee kanaa ittisuuf aanaalee 5 keessatti daa'immaniif talaalliin kennameera. Haa ta'u malee aanaalee godinichaa 5 keessatti dhibeen gifiraa bifa weeraraan babal'achuu kan ibsan jiraattonni sadaasa 6 bara 2017 irraa eegalee aanaalee Yaasoo fi Kamashii qofatti daa'imman 8 lubbuun isaanii darbuu himanii. Dabalataan dhibichi magaalota Mizingaa, Daambee fi Kamashii keessattis daa'imman irratti miidhaa geessuu eeraniiru. Oduu keenya birootiin Afrikaatti buqqaatonni harki 80 ta'an Itoophiyaa dabalatee biyyoota 5 keessatti akka argaman ibsame. Afrikaa keessatti waggoota 15 darbanitti lakkoofsi namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii dachaa 3 dabaluu fi kanneen keessaa 80 akka ta'an Itoophiyaa dabalatee biyyoota 5 keessaa akka argaman giddugalli hordoffii buqqa'iinsa biyya keessaa addunyaa beekseera. Akka gabaasa dhaabbatichaatti hanga bara 2023tti lakkoofsi lammiilee Afrikaa qe'ee isaanii irraa buqqa'anii miliyoona 35 ga'eera. Kunis lakkoofsa buqqaatotaa sadarkaa idil addunyaa jiru keessaa walakkaan lammiilee Afrikaa ta'uu kan agarsiisu ta'uu hoogganaan dhaabbatichaa Aleksaandiraa Bilaak ibsan himaniiru. Afrikaa keessatti buqqaatonni irra caalaan kanneen parsantii 80 ta'an Itoophiyaa dabalatee Somaaliyaa, Sudaan, Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo fi Naayijeriyaa keessaa kan argaman ta'uu ejensi Firaansi Pirees gabaasee jira. Lakkoofsi kun lammiilee Afrikaa biyya isaanii gadhiisanii godaananii hin dabalatu ka jedhe dhaabbatichi addunyaan buqqaatota biyya keessaa caalaa godaantotaaf xiyyeeffannoo kennaa akka jiru ibseera. Waggoota 15 darban keessatti lakkoofsi namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii Afrikaa keessatti dachaa 3 dabaluu kan dubbatan Aleksaandiraan harki caalaan isaanii sababa walitti bu'iinsaa fi jeequmsaan qe'ee irraa buqqa'uu jedhan. Itti dabaluun yeroo dhiyoo asitti balaan uumamaa Afrikaa keessatti mudachaa jiru lammiileen Afrikaa qe'ee isaanii gadhiisanii akka godaanan taasisuus ibsaniiru. Oduu keenya dhumaatiin manni murtii yakka idil addunyaa ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahun irratti murtee hidhaa osoo hin taane murtii du'aa dabarsuu qaba jedhan gaggeessaa olaalaan Iraan Ayatolaa Kaameniin. Tajaajilli oduu Reuters akka gabaasetti dureen Iraan Ayatolaan kana ka jedhan wiixata sadaasa 25 yoo ta'u Netanyaahuniidhaaf kan malu hidhaa osoo hin taane murtee du'aatii jedhaniiru. Manni murtii yakka idil addunyaa kamisa darbe ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahun ministeera ittisaa duraanii ka ta'an Yo'aaf Gaalaanti akkasumas
gaggeessaa Hamaas kan amma lubbuun hin jirre Mahammad Da'iif irratti ajaja hidhaa baasuun isaa ni yaadatama. Murtee mana murtii yakkaa idil addunyaa kana irratti guyyaa kaleessaa yaada ka kennan Ayaatolaan ajaja hidhaa baasanii jiru. Kuni gahaa miti. Gaggeessitoota yakkamtoota kanaa irratti murteen du'aa darbuu qabaa jedhan. Waa'ee gaggeessitoota Israa'el yoo dubbatan manni murtii yakkaa idil addunyaa gaggeessitoota Israa'el irratti ajaja hidhaa ka baase waraana Gaazaatti gaggeeffamaa jiruun sarbama mirga namaa raawwataniiru jedheeti. Muummeen ministeera Beniyaamin Netanyaahuu fi ministeera ittisaa duraanii Israa'el ka turan Yo'aaf Gaalaan Gaazaatti gochaawwan ajjeechaa beela akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramuu raawwatameef itti gaafatamoodha jechuun manni murtii yakkaa idil addunyaa ajaja hidhaa kan irratti baase. Beniyaamin Netanyaahuu yakka farra dhala namoomaa raawwachuu mana murtii yakka idil addunyaatti himatamuun hooggantoota biyyoota addunyaa akka hidhaman ajaji irratti ba'e 4 keessaa tokko ta'anii jiru. Netanyaahuu tarree hooggantoota akka pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutin, hoogganaa duraanii Sudaan Omar al-Bashir, Liibiyaa Muhammad Gaadaafiitti eeramaniiru. Murtii ajaja hidhaa mana murtii yakkaa idil addunyaa baase booda Israa'el dheekkamuun murticha akka hin fudhanne beeksifteetti. Murtichi jibba sanyummaa warra Yihuudii bu'uura akka godhatedha jechuun ibsite. Gaggeessaa olaanaan Iraan Ayaatolaa Kaameniin ICC'n gaggeessitoota Israa'el irratti murtee hidhaa osoo hin taane murtee du'aa dabarsuu akka qabu waamicha gochuun tarkaanfii Israa'el ba'aa giddu galeessaatti fudhataa jirtu humnoota ishee morman jabeessuu malee akka hin laaffisne dubbatan. Tarkaanfiin warri Israa'el fudhataa jiran kan mo'ichatti isaan geessu miti. Gochaawwan yakka waraanaa raawwataa jiru. Ajaja du'aatu irratti ba'uu qabaa jedhan. Mana namaa boombiidhaan haleeluun mo'icha miti. Warri gowwaan kun sababa mana jireenyaa namoota haleelaniif, waan hospitaalota haleelaniif, waan bakka namni itti walitti qabame haleelaniif, waan mo'icha argatan isaanitti fakkaata jechuun inumaayyuu faallaa kanaatu ta'aa jira jedhan. Gochaan isaanii humnoota diddaa caalmaatti jabeessaa jira jechuun dubbataniiru. Waraanni Gaazaatti eegale babal'atee humnoota Iraaniin deeggaraman kanneen akka Hizbollaa, hidhattoota Huutii, milishoota Shiyaa Iraaqii fi Sooriyaa keessa jiran akkasumas Iraan hirmaachisee jira. Israa'el Gaazaa fi Libaanositti loltoota bobbaastee lolaa jirti. Iraaniif Huutii fa'aa wajjin ammoo fageenya irraa dirooniif misaa'ilaan wal lolaa jirani. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaataa akka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaannuuf tura.